inni gaafa dhufu kana inni dhufuu isaatiin gammachuu xumurameera. Isa suuleen jira iyyama isaatiin inni fayyadeeraa jedhu kan dubbatee dhufee jira. Nuti sibbaa mucummaa dhabne argannee jirra. Xalayaanni nurratti barreeffame garbicha seexanaa jedhee dhafaan barreeffamee Yordaanos keessatti kan awwaallame. Inni dhufee bilisa baasee jira. Kana arguu keetiif gammadee jira. Galanni koo gammachuun koo hawwiin koo naatun muradee jira jedhee qulqullichi Yohaannis dubbate. Kanaafuu horsitee wangeelaa sanarratti misirroonnis ni gammadu, sagalee misirraachishaas ni dhaga'u, miizonnis immoo ni dubbatu ni faarfatu. Misirroota kan jedhamu kiristaanota isinidha. Dhufaatii Kiristoos akkuma misirroo fakkaatanii akka misirroo dhufte qullichitanii ililleedhaan faarfattanii deemta keessa dhangalaastanii gadi jettanii kuntanii taatanii waldaalee durbataa firaadhaan abbootiin waliin ililleedhaan luboonni seeranii jaqqaddaasedhaan akkasuma dargaggeonni keenya minxaafii afuuranii kufanii ba'anii ayyaana cuuphaa waaqayyootti dhalachuusaa waaqayyoonni cuuphamuusaa bilisummaatti ba'uu keenya misirrittiinis gammaddee jirti kan jedhu Yohaannis nuudhaanis gammanneerra waaqayyoo ulfinni haa ta'u. Kanaafuu misirrichi kan jedhame Iyesuus Kiristoosidha. Mushurraa dhugaa kan ta'e kan mul'achuu hin dandeenye nutti mul'ate waraqaan Yordaanos dhaabatee ilma namaa fayyisuudhaaf karaa Yordaanos gidduu kan dhaabbate misirricha kan jedhame immoo Kiristoosidha. Meessee kan jedhame Yohaannis cuuphaadha jechuudha. Meessee kan jedhame Yohaannis cuuphaadha. Waa'ee Kiristoos kan lallabu sira Kiristoos hin yaasayu sira Kiristoos hin dhiisanti Eliyaa dhiyaatanii namni kan eegaala himata barisaa jedhan fasilisaa kan qachaale እሱ እውነተኛ አምላክ ነው። እሱ ፈራጅ ነው። እሱ ጌታ ነው። እሱ እውነተኛ ገዥ ነው። ለሰው ልጆች ሕይወቱን ይሰጣል፣ ይሞታል፣ ይነሳል፣ ይጠመቃል፣ ይወለዳል ብሎ ነቢያቶች ሁሉ ሲናገሩ የነበረ የእግዚአብሔር በግ እነሆ መጣ። የኔ ደስታ ግን ተፈጸመች። ፍርዱ የእሱ ነው። ፍርዱ ለእሱ ይሰጣል። ከአሁን በኋላ ሰይጣን እኛ ላይ ፍርድ የለ። የሰይጣን በሰው ልጆች ላይ መፍት የለ። ከአሁን በኋላ ክርስቶስ ይፈርዳል። የሰው ልጅ መንግስቱን ይወርሳሉ፣ መንግስቱን ያገኛሉ፣ ጽድቁን ያገኛሉ፣ ሰላሙን ያገኛሉ፣ ሕይወትን ያገኛሉ። ደስታቸው ዛሬ ተፈጸመ። ያጡትን አግኝተዋል። በጥምቀት ልጅነትን አግኝተናል። ሞት ተፈረደብን። በሞቱ ሞትን ድል አድርጎ ክርስቶስ እንደተነሳ እኛም ሞትን ተነስተን ዳግመኛ ትንሣኤ መንግሥተ ሰማያት ገብተናል። ከናም ቁልቁልቲ Yohaannis cuuphaa ደስታዬ ተፈጸመች jedhe barsiisanichuudha. Kanaaf maatii Waaqayyoo hunduma keenya Waaqayyo dhuggaadhaa kunuunsa keenya namaa ga'u. Gammachuun keenya 2018 xumurameera. Dhuggaadhaatiin nama ga'u.